السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جبت أكم أولتن أكم بلتن أكم أوراتن جرتني نقادا إسنين جتشا الدنيا يروم ما كان كيسا كرا إني بوي إني باسر بان إيانا وبيجينا بوي باسني بوي كنيرا akasan dia manuf mata kana omish awasa dunya kana omishu tuntane boi franjinu omish terabana karaja ribu baset dem akasin tofat tefanna kasinu kene tetinyan akasin tetinyan afangenya ke salle yo bitu siar genne araba memicire ingili fa fakkesine male abshalan se unamni abshalan se khanaf araba ke setti warra fa ambira fa dubatan wa gas kesa araba micirun akka jarawul gochuun yoo jarri qabattoo kaasan kaachuun bara 79 faashiniin tokko 79 akka lakkoofsa biyya kana keenya kanatti ijoolleen tokko irraa olee Fiishoo Institute karaa Jimmaa kaanii naannoo Dooyyoo Hawaasota kan irratti ijoolleen durbaa tokko afur ta'anii miila dubbaa ashwaarra deemu lafti isaa ofiisaa foon quuqaa ijoolleen dura maal ijoollee nagaan qabdanu maaliif iyyaa shawaa kanarra deemtanii jennan faashin ነው jedhanii maal jechuudha beektanii warra bahataa'ee dhiyatti mataa garagalee jiraatu jechuudha isinii galeera yeroo fuunu yeroo nyaannu yeroo yaannu yeroo barannu barnoonni amma addunyaan barataa jirru kuni barnoota dhiirii dur kaariikulamii isaatii wajjin koomishee waggaa meeqa dura du'eeyyi barnoota jedhamee of duuba deebi'amee baratama. Hadda bakka addunyaan geessatu hin ta'in ofii jiraatii isaa hadha jirutti jirani keenya immoo isa durii nuu kaan isa gaafattoo akaakayyuun jira abaabuun jira nuu kaa'ee deebisan. Barnoota jechuun waan adda addaa waan jarri argatan hundi isaatu jiraatu malee waan ati argachuu hin dandeenye miti jechuu akka ofitti himtuufan waa biraatiif miti. Jireenya keessatti namni yeroo jiraatu amma haala nu ta'ee amala nu ta'ee dagaaginni nuti faranjiidhaaf qabnu bakka biraati. Jireenya siin jiraatu suni sisteemiidha malee inni faarfamuu qabu inni irraa fudhatamuu qabu. Jireenya siin hadha jiraataa jirtu tun ta'ini sisteemii jirri tolfattee akkatti biyya bulchuun ta'uuf akkatti maal ta'uun ta'uuf tolfattee lafaa qabdi miti. Sisteemicha qofa namni hadha akka faranjii jiraatti bali. Akka jireenyi isaa jireenya faranjiiti. Asitti jireenya akkanaa kan jiraataa jiru akkan jiraadhu keessa eenyuun qooda qabu faranjii miti himaa. Achitti bareechanii nuu kaaniiti asitti akka kana mimicciiranii akkana godhanii burcuqoo lama walitti hidhanii wal bira kaa'atanii funyoo isaa fudhatanii biyyatti galan. Burcuqoon keenya lama wal bira taa'u yeroo yaa'ii nu barbaadanu burcuqoo keenya harkisu achumaan wal dha'a burcuqoon. Hin cabaa achumaan burcuqoo ofii nuu fidu akkanuu kan jiraatti dhoyinu. Isinii galeeraa dubbin silaallee waadanu jechuun danda'ama. Akki faranjiin itti jiraattu amma akka faarfamuuma ijoolleen keenya warri asii dhaqanii jireenya hojii akka faranjiitti hojjetu. Jireenya garuu akka ofiitti jiraatan galatooma warra biyya faranjii jirtanu warri akka ofiitti jirtan warri asii immoo jireenya akka keenyatti jiranna fakkii garuu faranjii fakkeeffachuudha inni arraba keenya micciirraa waan yeroo haasofnu yeroo uffannu veeloon keenya asteenyeti Faransaayitti birrii kaffalla birrii hin qabne kana akka waan wondaboon biyya keenya uffanni biyya keenya shiitni biyya keenya akka waan inni uffatan taane isaan fuuchuun akka waan hin taane eenyuun nuu kaa'ee yeroo wal fuudhu namni baasii addaa makiinaa dheeraadhaan yoo ta'e malee fuutii hin jiru eenyu jedhe eenyuun fuudha akkanatti nuu kaa'e jireenya inni kaariikulamii akkanatti nuu kaa'e akki faranjii isin namni faarsaa jiru kuni akka jiraatamu dhugumaa. Gaaf tokko gurbaa tokko alii wajjiniin Minisootaatti kaanee namicha tokko miskiina tokko jira ijoollee karaa madda walaabuu kana na fuudhee asii bachi deema bokkaawuu hin roobee jennaan faranjii tokko abbaa fi ilma wajjiniin dhaabbatanii jara kanaaf egaa ijoolleen keenya kuni iddiree itti raamata namaa gooti makiinaa dhaabee fuunaan ilmee fiigee abbaa dura ol gale. Abbaa dura ol gallaanii aliin aaree gabbuu jedheen maayyoo abbaa kan kee waggaa 87 gaha yoo isa ol galchitee kaatee ol gaalte maal qabaa jennaan ilmi faranjii sun akka jedhe inni jireenya ofii jiraateera. Anamma jireenya kooti jireenya kan kun jiraata tamaree kan isaan jiraadhu jedheen akkanatti wal guddisaniiti akka nu faranjii faarsinu nu godhan dhaggeeffadha. Ani yoo abbaan kan ko bareede kan hin bareede jiraadhu
astaa'ee jechuudha. Wallaahi waan hafne akkitti nuti jiru bareedaadha. Amma jara biratti namni waan sodaatu hin qabne ofuma isaatiif hin sodaatama. Nu asteenyee fiilmii jaraa faarsina. Asteenyee kubbaa jaraa faarsina. Kubbaa jaraatti wajjiniin harka dhoomna. Inni kubbaa dhiitu nu hin beeku. Nu immoo televizyiinii keessanii sagarraa meersii jennee harka rukutaa walla guyyaa kana guutuu. Arsenaal, Arsenaal jennee faarsaa walla guyyaa kana guutuu. Jarri isa dura nu qabaniiti. Yeroo kubbaan Afrikaa ta'u kubbaan addunyaa hojjetamu hundasaa waan gaggeeffamutu silaa beeyte silaa kubbaa sana ol jetteen ilaaltu. Kubbaa maaliif si dhiitanii jennaan keessa koo duwwaadha jettee jedhanii daawwattoota keenya kabajamu haasaan wal makataadha. Akkuma keenyatti jiraachuu haburru hamma keenyaatiin jiraachuu habarru akki nama akka ambaati akki nama akka biraati akki keenya immoo akkuma kanatu akka abeeti akkuma keenyatu akkaan jedhe asteessanii achis nutti hin faarsina. Jireenyi faranjiin hadda jiraataa jirtu jireenya ilmoo namaa isinitti hin fakkaatin. Irra caalaan biyya faranjii keessatti Kooriyaa keessatti tokkoffaa irratti kan galmeeffamee jiru duuti warra of ajjeesu. Ishi Kooriyaadhumti kibbaa isiinoo biyya qananiiti. Isiinoo biyya haragalfiidha. Maaliif jennaan ilmi namaa beela sabara qananiin sabaru jedhan. Qananiin danda'u jedhan ilmi namaa rakkoomuu hin danda'a jedhan. Kanaan inni itti faarsisa. Biyya faranjii keessatti irra caalaan namni maaliin beekamuu barbaada, maaliin hojjechuu barbaada, maaliin namni waan sodaatu hin qabne ofii isaatiif sodaata. Jireenyi sun jireenya faarfamuu hin qabu. Jireenya dhuunfaa kan namni waliin waamne, kan ollaan waliin beekne, kan namni waliif hin jiraanne, kan namni waliin hin jiraanne, kan sooshaaliin harkaa badee dhuunfaatti deebi'ee dhuunfaatti namni wajjin jiraatu dhiya teessee, kaaba teessee, kibba teessee, baha teessee dhiya utuu faarsuu baatte baay'ee gaariidha. Faarsuu dhabuudhaafis jalqaba laaliin siin jedha. Dhiifama garuu jireenya nama balfuuf miti biyya dimokiraasiiti. Biyya dimokiraasiin keessatti immoo gurraachi waggaa 7 darbe keessatti ta'e argitaniitu miti. Maaliif gurraachuuf taraa namicha Ameerikaanii keessatti ajjeefamee warri makkanoo godhaa jiru dimokiraasiin faarfamu isa sana kan biraasuu isanii maa. Dimokiraasiin ni bareedduun si kochi mul'atte moggaa shan geera moo ja'a geera namichi tokko Ameerikaanii keessatti sababa gurraachummaa isaatii qoonqoorra hojjetee ajjeesee adichi hin reedhan malee hidhuu jiraatu rabbi beeka gurraachi achi keessaa akka dhabaadha gurraachi warri biliiliyaan isaanii baay'ee sammuun isaanii dagaagee waa jala deemu kunis haa jiraatanu malee jarri kun maaliin beekamu gurraacha ennoo jedhamu maqaa balleessuudha jecha ashiishiidhaan kan beekamu jira surree gabbuusanii uffachuudhaan kan beekamu maaluudhaan kan beekamu abbaa jiraatu duritti hin dildila jaale surree asitti silixaaneedha yookaan immoo dagaagina bargaagina jedhee uummanni dargaggeessii keenya surree keenya jalqabeera utaantii keessaan ol baasee asii surree gabbuusee uffata maaliif jennan faashinii maaliiti. Biyya faranjii keessatti adiyyoo akkana goote gurraachi duukaa buuteetumti. Maaliif jennaan nu abbaa keenyatti yaadanna jenneeti. Abbaa keenyatu gaafa dildila tolchu, gaafa biyya kana ijaaru, gaafa dirqamaan Naayijeriyaadhaa fi maalii fi bakka adda addaatii qabamee dhufe humnaan hojjetu biyya faranjii ijaaru gaafa sana surree ol qabachuu dadhabee harkaan akkanatti ol qabataa deemeedhaaf abbaa keenyatti yaadachuudhaaf uffannee jetti. Chikaagootti an kanan dhaga'e atoo inni biyya keessa taa'ee surree asirraan gadi buufatee dhowaa teessuma keetti akka nama teessuma gaarii qabu. Mul'ifatee deemaa jiru kun eenyuun ni akka isaa jirtu jechuudha. Dhiifama garuu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.